Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Heelzii Saayinsii YouTube chaanaalii barnoota keenya paartii 47ffaadhaan kunoo siniif deebinee dhufnee jirra. Egaan akkuma yeroo darbee waadaa siniif gallee turre paartii 47ffaa mata duree isin keessoodhaan nu gaggaafataa turtan kan hemorrhagic fever jalaatii Marburg virus disease irratti fuulleffatudha kanaan siniif qabadee dhufee jira. Egaan barnootni keenya har'aa saayinsii Marburg virus disease kan hemorrhagic fever jalatti argamu gadi fageenyaan erga irratti ilaalle booda qormaata sadii isiniif qabadee dhufee jira. Qormaata exit examiif mijatu akkaataa kanaan akkasiin dubbisuu itti qabdanii jedhee kana yaade gaaffii sadii isiniif qabadee dhufee jira. Hanga dhumaatti immoo yoo dhaggeeffattan gaaffii tokko kan kuizii hanga dhumaatti yoo viidiyoo keenya dhaggeessan kuizii sana hojjechuu dandeessan gaaffii tokko isiniif qabadee dhufee jira. Gaaffii sana immoo dhumarratti kan isin agartanii kanaaf hanga dhumaatti nu faana turan jedha. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatina, like, share, comment gochuudhaan akka nu deeggartan kabajaan isin gaafanna. Galatoomaa gara barnoota keenyaatti ceenaa nu faana tura. Tolee barattoota keenya kunoo deebinee dhufnee jirra. Egaan jalqaba isiniif kaasneerra hemorrhagic fever irrattidha kan inni fuulleffatu. Hemorrhagic fever jala immoo vaayirasii tokko qofattidha kan inni paartiin 47ffaa kun kan inni fuulleffatu. Innis Marburg virusdha. Akkuma isin ilaalaa jirtanii hemorrhagic fever kan jedhamanii WHOdhaan list ta'anii dhibee warra kanadha. Ebola virus, Marburg virus, Lassa fever, Dengue fever akkasumas Crimean Congo hemorrhagic fever jedhamanii bakka shanittidha kan isaan qoodamanii akka WHO'n kaa'etti. Kanaaf kan amma garuu irratti fuulleffannu Marburg virusdha. Akkuma beekamu Marburg virus fi Ebolaan amala wal fakkaatan qabu garuu amma kallattiimaan kan nuti irratti fuulleffannu Marburg virusiin eenyudha. Marburg virus gaafa jennu virusiin kun kan inni argame bara 1967 biyya Jarman bakka Marburg jedhamuttidha. Egaan bileedii yookaan immoo bileediif tiishuun nama Afrikaa keessatti argamu biyya Ugaandaadhaa fudhatamee Jarman bakka Marburg jedhamutti bara 1967 dhibeen kun adda ba'ee jechuudha. Kanaaf maqaa isaa maal jedhanii biyya Marburg Jarman keessatti wanta argameef vaayirasii kana maal jedhanii Marburg virus jedhanii jechuudha. Vaayirasiin baay'ee communicable'dha, baay'ee contagious'dha. Akkuma isin ilaalaa jirtanii maal jedha causative agent isa Marburg virus'dha jedha. Inni kun immoo garee maalii jalatti argama? Filovirus family jalattidha kan argamu. Filovirus family jechuun egaa eenyu faadha? Ebola virusiin tokkodha, Marburg virusiinis tokkodha. Ebola nagaa sanyii baay'eedha kan inni qabu. Zaire Ebola, Sudan Ebola, Forest Ebola virus jedhamanii gosa baay'eetu jiru gaa. Marburg virusiinis achi jalaati tokkodha. Marburg virus akkasuma virus yookaan immoo Filoviridae family warroonni jedhaman kun egaa maal jalattidha kan isaan ramadamanii? Hemorrhagic fever jalattidha kan isaan ramadaman jechuudha. Akkuma isin ilaaltan. Kunis immoo maalidhanis zoonotikiidha. Zoonotikii jechuun horiiraati kan namatti darbudha jechuudha dhibeen kuni. Akkuma isin ilaalaa jirtanii maalirraadha jedha? Fruit batidha jedha. Fruit bat jechuun simbira harkanidha. Can spread to humans through direct contact and the infected body fluid keessattidha jechuudha. Kunis primary reservoiriin kana fruit batidha. Isheenis maal jedhamti? Rositas egypticus jedhamti. Egyptian fruit bat jedhamtidha kan isheen beekamtu. Mode of transmission ishee akkuma sila isinitti hime zoonotikiidha. Fruit batidhaan kan namarraa namatti daddarbatu dhangala'aa nama keessaa namatti immoo salphaamatti daddarbuu danda'a. Incubation period isaa yoo ilaalle WHO'n kan inni jedhu guyyaa 2 hanga 21 akkas turuu danda'a jedha. Namni qabamee utuu mallattoon agarsiisin akkas guyyaa 2 ture mallattoo agarsiisuu danda'a jechuudha. Fruit batirraatii namatti yoo darbu malee human to human transmission isaa karaa maalidha? Tokko direct contactidha. Direct contact gaafa jennu namni inni dhukkubsate sun infected body fluid isa keessaa ba'u kan akka bileedii ta'uu danda'a, or vomiting ta'uu danda'a, feces ta'uu danda'a, or saliva or other fluid kamiyyuu nama sana keessaa ba'u nama fayyaa yoo namni sun itti bu'e karaa kamiyyuu itti bu'e jechuudha. Innis karaa wundi isaa madaa yoo ofirraa qabaate yookaan immoo mucosal membrane through open wounds ta'uu danda'a yookaan naannoo ijaadhaati yookaan mucosal membrane jechuun funyaaniin afaaniin dhangala'aa sun yoo dhaqee mucosal membrane duukaa walitti bu'ee dhibeen kun salphaamatti namatti darbuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan even samanii keessarree yeroo wal qunnamtii saalarree carraa darbuu hin qabaata jedhanni kuni
Kanaaf wal quunnamtii saalaanis darbuu danda'a karaa semeenii jechuudha. Kan biraan karaa environmental contactidhaan immoo contaminated surface jira ta'e jennaan jechuun bakki dhibee kanaan saaxilame wayyoo jiraate surface ta'uu danda'a, objectii ta'uu danda'a, bakki faalame wayyoo jiraate bakki sun immoo infected fluididhaan yookaan maateeriyaalii wayiidhaan salphaamatti namatti daddarbuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kun namattirree dabarsuu danda'a jechuudha. Kanaaf karaa kanaa namatti darbuu danda'a, karaa direct contact namatti darbuu danda'a jechuudha dhibeen kun. Okay, Marburg virus kana pathogenesis isaa yoo ilaalle gaarii natti fakkaata gara saayinii symptomitti tun deemini saayinii symptomiin isaa salphaamatti akkasiin galuufi jalqaba maaltu jira natural reservoir jirti akkuma jalqaba irra kaasne Egyptian fruit bat kan jedhamtu isheetu jira. Isheen namatti dabarsiti yookaan immoo namarraa namatti darbuu danda'a through direct contact ta'uu danda'a body fluididhaan jennee Bileedii ta'uu danda'a, saliva ta'uu danda'a, dafqa ta'uu danda'a, vomitingii ta'uu danda'a, nama keessa dhufee galee sana booda maaltu jira? Nama keessa erga seenee booda karaa mukas membreenii ta'uu danda'a. Erga qaama keessa seenee booda maal ta'a jechuudha? Immune cellii jalatti kan ramadaman dendritic cellii microphage dhaqee affect godha jechuudha. Microphage gaafa affect godhu wal horuu jalqaba jechuudha vaayirasiin kuni. Erga wal horuu jalqabeetii booda maaltu uumama jechuudha vaayirasiin kuni. Gaafa spread godhu immune systemii dhaqee provoke godha jechuudha. Sababiin isaa vaayirasiin kuni spread godha, tamsa'a, gara tishuutti tamsa'a. Yeroo kana maaltu jira jechuudha? Immune systemiin respond godha jechuudha. Vaayirasii kana rukutuuf gaafa jiru respond godha. Maal gadhiisuudhaani pro inflammatory cytokines warroota jedhaman fayyadamuudhaan gaafa respond godhu maaltu uumama? Systemic inflammatory response uumamuu danda'a jechuudha. Systemic inflammatory response uumameera taanaan dhukkubsataan sun mallattoo agarsiisuu jalqaba jechuudha. Nanna gubaa fa'aa dadhabsiisaa, joint pain mallattoo akka kana irratti arguu dandeenya jechuudha. Deemee maaltu uumama jechuudha? Hidda dhiigaa keessatti dhaqee vaayirasiin kun dhaqee maal godha? Endothelial cellii dhaqee injured godha yookaan damage godha jechuudha. Endothelial cellii hidda dhiigaa keessatti argamu yoo affect godhe hidda dhiigaan kun maal taati jechuudha yookaan immoo blood vessel yookaan vascular permeability sun maal ta'a jechuudha increased ta'a. Kanaaf maaltu uumama? Hidda dhiigaa permeable ta'a jechuudha. Kana jechuun hidda dhiigaa keessaadhaan dhiigni hin ba'a jechuudha. Kana jechuun sababiin isaa maaliifidha? Hidda dhiigaa cina keessatti kan argamtu endothelial celliitu injured ta'eera gadi ta'ee fi yeroo kana gaa vascular permeability hin dabala jechuudha. Vascular permeability hin dabale taanaan immoo severe hemorrhage saaxilamuu danda'a, even shock saaxilamuu danda'a jechuudha namni kun. Amma gaa endothelial celliin kun injured ta'e jechuun vascular permeability hin dabale jechuun hiddi dhiigaa of keessa dabarsuun isaa hin dabale jechuudha. Kana jechuun fluidii proteiniin immune celliin maal godhu jechuudha? Liikii godhu jechuudha. Miliqanii ba'u jechuudha. Hidda dhiigaa keessaatii gadi nimmisa jechuudha. Hiddi dhiigaa akkasuma jechuudha gaa liikii godha jechuun yeroo kana gaa warrootni akka fluidii, proteinii, immune cellii warroonni kun maal ta'u jechuudha? Surrounding tissue naannoo sanatti argamu keessatti dhaqanii achi keessatti gadi dhimmisee fi iddoo sanatti uumama. Yeroo kana maaltu uumama? Edemaan uumamuu danda'a jechuudha. Swelling yookaan edemaan dhufuu danda'a. Kanumarraan kan ka'e egaa sababa endothelial injury hin jiraatee fi local bleeding wayii nama sanarratti arguu dandeenya. Kanneen akka small kan ta'e, red kan ta'e, purple spots wayii qaama dhukkubsataa irratti arguu dandeenya jechuudha. Isaan immoo mallattoo warroota jedhaman jechuudha gaa. Mallattoo isaa gaafa ilaallu jalqaba maaltu jira? Early symptom kan jedhamutu jira. Amma namni kun akkuma Marburgii mallattoo agarsiisuu jalqabeeni guyyaa 3 gaditti undifferentiated febrile illness agarsiisuu danda'u namoota 100 keessaa namoonni 90 jedha. Nanna gubaa macallisee irratti arguu dandeenya jechuudha. Nama sanarratti fiivariin jiraachuu danda'a, chiilsiin jiraachuu danda'a. Inni kunis ho'inni qaama isaanii 38 fi isaa ol ta'uu danda'a. Axillary irraa gaafa ilaalaman jechuudha. Joint pain qabaachuu danda'u. Even fever isaanii yeroo ilaallu sudden onsetidha. Sudden onset high grade feveridha kan isaan qabani. Mataa dhukkubbiin isaanii baay'ee severeidha. Severe back pain yookaan immoo muscle pain qabaatu. Headache severe ta'e qabu. Amala dadhabsiisuun wayii mallattoo akka kana irratti arguu dandeenya. Amma gaa kuni gaa guyyaa hanga 3tti arguu dandeenya gaa mallattoon amma isiniin jedhe kana. Garuu guyyaa 4 hanga 10tti akka WHO'n kaa'etti GIT mallattoo arguu dandeenya namoota 60 hanga 80 ta'an irratti jechuudha. Inni CP gastric pain arguu dandeenya jechuudha nama sana irratti. Leetii kan nuti arginu jechuudha. Kanneen akka nausea, vomiting arguu dandeenya. Nausea, vomiting arguu dandeenya.
even diyaariyaa nama sanarratti arguu dandeenya, abdominal crampii nama sanarratti arguu dandeenya. Akkuma sila isinitti hime immoo endothelialiin gate injured taatee permeabilitiin hidda dhiigaa hin dabale. Kanaafuu liikii hidda dhiigaan dhimmisan dhiigaan dhimmise taanaan immoo namni sun keessumaati diimaadha yoo ta'e, namni sun gogaan isaa diidha yoo ta'e salphaamatti kan irratti argamutu jira jechuudha. Inni immoo maal fa'aa arguu dandeenya jechuudha. Qaama isaarraati internaalii fi externalii bleedingii qabaachuu danda'a jechuudha. Namni kuni garuu gaa late stage irratti kan nuti agarru maalidha? Nausea vomiting commonidha. Diyaariyaan hin jiraata. Even hypovolemic dehydration sababa vomiting sababa diyaariyaa kana arguu dandeenya jechuudha. Even guyyaa 4 hanga 10 erga mallattoo agarsiisaniiti namoonni kun shookii keessa galuu danda'u. Shookiin kun immoo sababa hypovolemic sababa dehydrationii shookii keessa galuu danda'u jechuudha. Guyyaa 4 hanga guyyaa 10 mallattoo agarsiisuu jalqabanii mallattoo kanarratti arguu dandeenya jechuudha. Guyyaa 10 ol gaafa ta'u immoo after 10 days guyyaa 10 isaa ol yeroo ta'u immoo namni sun maal agarsiisuudhaan jalqaba jechuudha. Hypovolemic shockii dehydrationii mallattoolee kanarratti arguu dandeenya. Kana qofa miti gaa amma gaa sababiin immoo maalidha jechuudha. Kanaaf kan nama kana geessise bleedingii qaba. Bleeding from gums, nose, bleeding in vomiting or stool, hematochezia, melanaa nama sanarratti arguu dandeenya. Melanaa jechuun bobbaan nama sanaa gurraacha'ee ba'a jechuudha. Dhiigni fagoodha. GIT keessaa gara oliirraa dhiigaa yoo jiraate jechuudha. Hematochezia jechuun immoo naannooma anal kaanaaliidha. Naannooma karaa bobbaan ba'u dhiigni fresh ta'e yeroo inni ba'u jechuudha. Nama sanarratti dirmamuu arguu dandeenya. Nasal bleeding nama sanarratti arguu dandeenya. Mallattoolee kana irratti arguu dandeenya. Gamiin bleed gochuu danda'a. Limmoodhaan injekshinii wayii laattanii fi iddoon limmoon sun seenee ba'ee dhiiguu danda'a. Qaamni nama sanaa callisee dhiigu maaliifidha jechuudha gaa endothelialiin gati injured taatee fi permeabilitiin hidda dhiigaa jechuudha hin dabale jechuudha. Kanaafuu naannooma hidda dhiigaa permeabilitiin isaa ol ka'e irratti iddooma sanatti bleedingiin jiraachuu danda'a jechuudha. Kana qofa miti gaa dhukkubsataan sun irree maaliif saaxilamuu danda'a jechuudha. DIC disseminated intravascular coagulation sanaaf saaxilamuu danda'a jechuudha namni kuni. Kuni gaa sababa hepatocytiin endothelialiin miidhamtee fi even hepatocytiin miidhameera taanaan liverii miidhamteetti taanaan rakkoon platelet irra hin gaa coagulation problemii saaxilamuu danda'a jechuudha. Namni kun rakkoo dhiiga kan taruuf dhabuu diduu plateletiin gadi bu'aa gattiteef rakkoon akka kanaa jiraachuu danda'a sababa hepatocytii yookaan liver celliin gadi miidhameef. Inni lammaffaan immoo sababa endothelialii yookaan haphachuun hidda dhiigaa dhufeef hiddi dhiigaa keessaadhaan dhiigni gadi bu'eef nama sanarratti mallattoo akka kanaa arguu dandeenya. Isa kana jechuudha inni mallattoolee akka kanaa arguu dandeenya gaa kun egaa sababa endothelialiin miidhameefidha jechuudha. Amma gaa Marburg vaayirasiin kuni vaayirasii sana irree otoo hin taane komplikeeshinii isaatu baay'ee hamaadha jechuudha Marburg vaayirasii. Namni kun egaa turtii booda maal ta'a jechuudha sababa dhangala'aan karaa vomitingii, karaa diyaariyaa dhangala'aan keessaa ba'ee fi akkasumas immoo sababa biliid godhaa jiruuf dhangala'aan qaama isaa keessaa gara alaatti ba'a jechuudha. Dhukkubsataa kana yeroo kana maaliif saaxilama jechuudha. Secondarii infekshiniif carraa saaxilamuu hin qabaata. Rakkoo biriizingii hin qabaata. Sababiin isaa biliid godhaa jira gatii ta'ee fi oksijiin keeriin kaappaasitii red blood cellii gaaffii keessa gala. Yeroo kana oksijiiniin qaama keessaa rakkina keessa gala. Dhukkubsataan kun voomit godhaa jira. Kanarraan kan ka'e multi organ failuriitu jira jechuudha. Maal keessa galeedha namni kuni? Hypovolemic shockii keessa galee namni kun rakkoo akka kanaa keessa galuu danda'a jechuudha. Kanumaan wal qabatee kana qofa iyyuu miti. Hypovolemic shockii keessa galuu danda'a. Septic shockii keessa galuu danda'a. Kanaaf nama kana fluidiin baay'ee barbaachisa jechuudha. Kanumarraan kan ka'e immoo maaltu miidhama? Orgaanotatu miidhama. Fakkeenyaaf amma silumayyuu maal jenna hepatocytiin miidhamuu danda'a. Hepatocytiin hin miidhamte taanaan hepatitisiin hin dhufee jechuudha. Hepatitisiin hin dhufe taanaan immoo liveriin immoo detoxify goote turte tosoo toksiniin qaama keessa baay'ata jechuudha. Isheen miidhamteetti ta'e jennaan. Dabalata immoo dhangala'aan gara kalee dhufuu gadi bu'e jechuudha. Sababiin isaa dhukkubsataan sun voomit godhaa jira, diyaariyaan jira, biliidingiin jira gati ta'eef dhangala'aan gara kalee dhufu hin hanqate jechuudha. Dhangala'aan gara kalee dhufu hin hanqate taanaan immoo glomerular filtration ratein gadi bu'e jechuudha. GFRin gadi bu'e taanaan immoo waste productiin uriniidhaan baatamanii gara alaatti ba'uuf turan immoo qaama keessatti hin dabalu jechuudha. Blood urine nitrogen hin dabala, keratiniin hin dabala, electrolytiin hin jeeqama. Kanumarraan kan ka'e hypoperfusioniitu jira kalee bira. Kaleen dhangala'aan ishee qaqqabaa hin jiru taanaan oxygenated bloodin ishee qaqqabaa hin jiru taanaan irree seelonni kalee biratti argaman irree kidinii biratti argaman irree miidhamaa deemu jechuudha. Isaan hin miidhaman taanaan immoo balfi qaama keessaa ba'uu
qabu ture qaamatti ol deebi'a jechuudha. Kanumarraan immoo hepatorenal syndrome firree saaxilamuu danda'a. Sababiin isaa vaayirasiin kun hepatocytes affect godheera taanaan. Sababuma liveriin miidhamteef immoo kaleenis miidhamuu danda'a. Jarri lama wal faana miidhaman taanaan immoo qaama keessa toksikiitu dabala jechuudha. Waste productiin ba'uuf ture qaama keessa hin dabala. Inni kun immoo maal godha? Onnee miidhuu danda'a, bireenii miidhuu danda'a. Akkuma isin ilaaltanii onnee miidhamuu dandeessi, laangiin miidhamuu danda'a, bireeniin miidhamuu danda'a. Sababii kana egaa namni sun maal ta'a jechuudha. Umuriin isaa itti gabaabbataa yookaan hin du'a yookaan fayyuu danda'a jechuudha. Harki caalan dhibee kanaan warri qabaman harki caalan harki guddaan lubbuun isaanii hin darba jechuudha sababuma kana. Kanaaf egaa namni kun yoo mana yaalaa ta'e hamma tokko complication ittisuu dandeenya. Vaayirasii kana garuu waan tokko gochuu hin dandeenyu jechuudha. Vaayirasiin kun rakkoo akka hin geessisne gochuu hin dandeenyu, garuu rakkoo inni geessisee dafnee gargaaruudhaan namni sun lubbuun isaa complication kanaan akka inni hin dabarre gochuun hin danda'ama jechuudha mana yaalaatti. Tolee, mee amma immoo diagnoositti ceenu afaana tura. Diagnoosii fi investigationiin isaa maalidha? As bukkee waan ijoo tokkotu jira, isa isinitti himuuf jedheenidha. As bukkee baay'ee barbaachisaadha, qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Akka WHO'n jedhutti diagnosis of virus hemorrhagic fever keessatti kompoonentii sadii qaba jedha. Kompoonentiin inni tokko historyidha. History nama sanaa, history of exposure gaafadhu jedha. Detail clinical assessmentiin barbaachisa nama sana jedha. Isa booda gara kamitti ceeta? Lab investigationidha jedha. Kanaafuu wantootni sadan kun baay'ee murteessoodha. Viral hemorrhagic feveriif detail history, detail clinical assessment, lab investigation waan sadan kana qabattanii dhukkubsataa kana adda baasuu dandeessu jechuudha. Garuu as keessaati akkamitti kamtu confirm godha? Fakkeenyaaf amma clinical evaluation jedha. Mallattoo dhukkubsataan sun agarsiisu, akkasumas immoo travel history naannoo outbreak dhibeen kun itti ka'ee dhaqee deebi'ee ramuun deemee dhaqee beeka'ee kan jedhu history gaafachuudha. Exposure history nama sanaa mallattoo isaa dabalatee jechuudha. Inni kan biraan epidemiological investigation. Epidemiological investigation gaafa jennu immoo inni waan baay'eedha kan inni of keessatti qabatu. Tokko maybe case definition ta'uu danda'a and case identification ta'uu danda'a. Kana jechuun immoo criteeriaan taa'ee maalidha? Nama suspected taa'e isa clinical criteria fi surveillance kan of keessaa qabudha. Dabalata immoo epidemiological investigation keessaa tokko patient historyidha. History fi interview gochuu, exposure history qaba, travel history qaba namni kuni. Dabalata contact tracing kan jedhamu jira. Contact tracing jechuun nama akkamii duukaa kontaaktii qaba namni kuni. List of all individual warroota nama kana duukaa kontaaktii qabanii, ogeessa fayyaa ta'uu danda'a, maatii ta'uu danda'a, hiriyaa ta'uu danda'a nama kana jechuudha. Then contact tracing isa booda maaltu ta'uu fi qaba? Monitoringii nama kana baay'ee murteessaadha jechuudha. Lab investigation nama kanaaf jedhamee ergamuu qabu gaa asii serology kan jedhu jira, PCR kan jedhu jira. PCR gaafa jennu polymerase chain reaction jechuudha. Inni kun immoo vaayirasichuma genetic material isaa nama sanarraa specimen fudhachuudhaan keessa barbaadu jechuudha. Virus genetic material sana ilaalu jechuudha. PCR inni jedhamu kun jechuudha. Serology gaafa jennu immoo serologic test maybe IgM ta'uu danda'a, immunoglobulin M yookaan immunoglobulin G antibody test gochuu jechuudha. Inni kun immoo recent yookaan past infection hin jiramoo hin jiru ilaaluudhaaf jechuudha. As keessa kan biraa maaltu jira? Viral culture yookaan immoo as keessa isin barreessu viral culture yookaan virus isolation. Isolation kun gaa yeroo fudhata baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kun yookaan immoo virus culture. Inni kun egaa biohazard guddaa qaba, gatii of eeggannoo guddaa gaafata jechuudha. Virus isolation kun warroota kaan duukaa gaafa ol bukkee qabne ilaallu barbaachisaa ta'u iyyuu malee riskii guddaadha kan inni qabu jechuudha. Vaayirasiin kun baay'ee kontaanjeesiidha gatii ogeessota fayyaa, qorattoota, saayintistootni meeqa kan irratti gaafa qorannoo taasisan of eeggannoo guddaa isaan barbaachisa jechuudha. Okay, kanaaf confirm kan nu godhu kan isin qabachuu qabdan investigationiin Marburg vaayirasii confirm godhu PCR ta'uu garuu jedhamuraatii qabadha. Treatmentiif prevention isaa immoo ammas waliin ilaallu nu faana tura. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaan jedha. Turtii gaarii. Tole, deebi'ee dhufeen jira. Egaan jalqaba irratti nama kanaaf treatmentiin barbaachisu curative miti kan isin beekuu qabdan. Curative treatmentiin qabu vaayirasii gatitee vaayirasiin amma ammaatti vaaksinidha kan isaan qaban malee vaayirasii kana ajjeesu qorichi hin jiru akkuma isin beektanii. Garuu vaaksinii hin jira. Inni kun garuu Marburg vaayirasiin garuu ammatti kan WHO'dhaan ifoomee
wanti treatmentii jedhame tokko hin jiru supportive treatmentiidha. Supportive treatmentii keessaa tokko maalla hydratiniidha. Hydration jechuun dhukkubsataan suni afaaniin waa fudhachuu hin danda'a taanaan vomitingiin isa rakkisaa hin jiru ta'e jennaani ORS'dha kan filatamu. Garuu namni sun vomit godhaa jira ta'e jennaani afaaniin waa fudhachuu hin danda'u taanaan nyaata kamii fudhachuu hin danda'u ta'e jennaan IVdha kan kennamuufii qabu. IV immoo kan kennamuufii qabu maalidha? Fluidiin kennamuufii qabu hin dagatina ringer lactateedha kan nuti kennuuf. Ringer lactate yookaan immoo lactated ringer isin jedhama. Ringer lactate yookaan immoo lactated ringer kan kennamuufii qabu jechuudha. Kun immoo electrolyte baay'ee wanta of keessaa qabuu fi fluidii kanadha kan filatamu. Inni lammaffaan symptomii namni sun agarsiisaa jiru manage gochuu feverii isaa, pain isaa, pain medication kennuudhaan jechuudha. Non-steroidal anti-inflammatory drug kennuudhaan nama sana mallattoon agarsiisaa jiru to'achuu kan biraan nyaata madaalawaa ta'e nama sana kennuudhaan akka inni lubbuudhaan hafu gochuudha jechuudha kan barbaachisu. Gara prevention isaatti gaafa dabarru immoo akkamittiin dhibee kun akka inni uummata keessan babal'anne gochuu dandeenya. Yookaan immoo dhibeen kun takka uumameera taanaan namni sun akka inni uummata keessan dedeemne gochuudha. Kanaaf dhibee kana ilaalchisee barnoota waa'ee fayyaa kennu. Health education capacity building baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Awareness creation baay'ee barbaachisaadha. Dhibeen kun akkamitti daddarba maal immoo gochuu qabu. Dabalata surveillance irree outbreak kana monitor gochuu, identify gochuudhaan potential cause dhibee kana identify gochuudhaan monitor gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraanii dhukkubsataa keezii kanaaf shakkamu yookaan dhukkubsataa dhibee kana qaba jedhame tokko gargaarsa gochuuf gaafa jettan keessumaa ogeessonni fayyaa viidiyoo kana dhaggeeffachaa jirtan personal protective equipment fayyadamuun dirqamadha jechuudha. Personal protective equipment jechuun mataarraa kaasee hanga miillaatti jechuudha. Face shield, gogglee, eye glass, mask, face mask fayyadamuudhaan apronii kanneen kana jechuudha. Amma buutsitti jechuudha. Waan hunduma isaa fayyadamuudhaan dhukkubsataa kanaaf gargaarsa godhu. Personal protective equipment fayyadamtanii takka dhukkubsataa sana ittiin gargaartan immoo dhukkubsataa kan biraa immoo ittiin gargaaruu akka hin naqne sababiin isaa dhukkubsataa sana ittiin gargaartanitti already wayyaa isin uffachaa jirtan contaminated ta'eera jechuudha. Kana jechuun immoo dhukkubsataa isa kan biraatti carraa dhibee kana dhaxxanii dabarsuu qabdu gatii ta'ee fi isuma uffatanii dhukkubsataa sana gargaartanii dhukkubsataa dhibee kanaaf shakkamu modhaxxanii ittiin gargaaruu hin qabdanii jechuudha. Sababiin isaa inni sun hin shakkame inni kun konfirm ta'aadha. Inni sun hin shakkame jechuun immoo qaba jechuu miti. Kanaaf dhibee kana kan qabsiisnee fi dhukkubsataa tokkoof personal protective tokkodha jechuudha. Dhukkubsataan sun waliin fakkaatu taanaan dhukkubsataan sun wal fakkaata ta'e jennaan garuu materiaalii tokkoon gargaaruu dandeessu jechuudha. Kana personal protective equipmentiin baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kan biraan contact tracingidha. Namoota nama sana duukaa contact qaban isolate gochuu. Isolationiif quarantine baay'ee barbaachisaadha gaas keessatti. Isolation jechuun namni sun already infected ta'eera. Isolationiif quarantine jechuun baay'ee wal fakkaatu. Akkasiin dogoggorsine isolation jechuun nama takkaama bakka qaba jedhamee confirm ta'ee uummata keessa deemee dhibee kana kan hin babal'isneef bakka ta'e tokko itti qollofamee mana inni keessa taa'u jechuudha. Isolation jechuudha. Isolate ta'ee taa'ee jechuudha. Quarantine jechuun garuu namni suni contact history wayii qabaa yookaan travel history wayii qabaa exposure history wayii qabaa namni sun garuu mallattoo hin agarsiisne yoo uummata keessa gadhiiste immoo uummata keessaatii dhangala'aan isa keessaa bu'u nama kan biraatti bubbu'ee immoo nama kan biraa faaluu danda'a gatii ta'eef hanga incubation period isaatti namni sun bakka inni turu jechuudha. Quarantine jechuun dhibee qabda jedhamee otoo hin taane shakkamee kutaa inni keessa taa'u quarantine jedhama. Qabda jedhamee bakka inni keessa taa'u isolation room jedhama. Kanaafuu jechuun kun lamaan tokko miti jechuudha. Inni kan biraani awwaalcha safe burial practice jechuun gaafa awwaalchaa protocol jiran eeganii personal protective equipment fayyadamuudhaanidha kan namni kun awwaalamuu qabu malee akka dhibee isa kaanii jettanii dhukkubsataa keezii kanaan du'e actually ministeerri eegumsa fayyaa Marburg vaayirasii Itoophiyaa keessaatii badeera jedhee labsee jira. Amma keeziin tokko iyyuu hin jiru jedhamaa jira. Sirriitti beekuu qabdu. Kanaaf namni dhibee kanaan yoo du'e gargaarsa akkamii gootaaf yoo jedhamte kanatti gochuuf qabdu ogeessa fayyaa ta'uu awwaaluu qaba. Ogeessa fayyaa miti taanaan immoo namootni awwaalan kun personal protective equipment fayyadamanii nama kana sirriitti of eeggannoodhaan awwaaluu qabu malee inni traditionally fayyadamnee nama kana awwaaluu hin qabnu jechuudha. Egaan barattoota keenya kan dhaggeeffataa jirtan kan gammaatti dhaggeeffattan saayinsii Marburg vaayirasiidha. Amma immoo exit examii kan fakkaatu qormaata 3 qabadheen jira. Mee isatti immoo haa ceenu qormaata
waan hangammaatti taasifne immoo qormaata keessa kan jiru yoo akkas isin dhufe immoo kamiin jettanii filattu kan jedhu isiniif qopheessee jira. Gara sanatti haceenu nafaana tura. Tole deebi'ee dhufeen jira. Gaaffiin tokkoffaa akkas jira. Local health clinic receive suspected Marburg virus disease cases but they lack proper isolation facility. Akkuma akka kana isolation room jedhamee isinitti himera. Kanaafi dhaabbanni sun yookaan immoo health clinikiin suni dhukkubsata MVD qabudha kan isaan simatanii garuu bakka tursiisan hin qabani, bakka nama kana qobaatti keessa tursiisan hin qabani. So what the best step for the clinic? Stepin kanatti aanee ta'uu qabu klinika kanaan maalidha? Bestidha kan jedhamu. Admit the patient and the monitor in standard room. Hin jiru jedhamaa jira. Eessadha kanatti cibsitu klinikichi. Bakka monitor jechuun dhukkubsataa kana admit godhu and the monitor standard room. Injiru jechaa jira. Klinikichi hin qabu jechaa jira. Facility kanaan qabu jechaa jira. Eessadha kanatti cibsitu hin jira. Kun deebii ta'uu hin danda'u. Biinimu maal jira? Transfer the patient to facility with adequate isolation protocol. Sirriidha. Bakka klinika yookaan immoo dhaabbata fayyaa isolation roomii qabu. Akka Marburg virus itti yaaluu qabamutti guideline irra akka taa'ee jirutti akka protocol sanaatti dhukkubsataa kana isolate godhanii yaaluudhaaf kutaa gahaa kan qaban, material ittiin yaalan gahaa kan qaban iddoo sanatti rifarii gochuu sirriidha. Deebiinsa kana ta'uu qaba. Simoo ilaallush. Maal jedha? Send the patient home with treatment instruction. Qoricha akkasti fudhatta, akkastiin of yaalta, akkas godhi jedhanii gara manaatti gaggeessuuni. Dhibeen kun uummata keessa tamsa'eera taanaan lafatti qabdu gaafa dhabdu namoota baay'ee fixuu danda'a dhibeen kun. Even ogeessa fayyaa fixuu danda'a, community fixuu danda'a dhibeen kun jechuudha. Baay'ee kontaanjeesiidha. Salphaamatti namarraa namatti darba. Carraan lubbuudhaan hafuummoo baay'ee dhiphaadha. Kanaaf namootni qabaman harki caalaan hin du'u gatii fi dhibeen kun uummata keessatti gadhiifamuu qaban. Dhibee kana qabda jedhamnaan gara manaatti gaggeeffamuu qabu namni kun. Turii asuma jedhamee bakka kutaa of dandeetu kennamuufii qaba. Kanaaf siin deebiin ta'u jechuudha. Diin immoo maal jedhaa? Wait for confirmation of MVD jedha. Firma godhaniyyuu miti. Receive suspected jechuun in shakkani minira MVD shakkani nama kan. Kanaaf wait for confirmation of MVD. Yoo confirm goote immoo eessadha kanatti cibsitu. Kana jechuun iddoo cibsitu yoo qabaattedha kanatti tursitee confirm gochuu jettu. Bakka namni kun shakkame ta'e jennaani amma ituma ilaalte immoo baay'isoo negatiivis hin jechuu danda'a. False negatiivis kennuu danda'a. Sababiin isaa namni kun incubation period isaas murteessaadha. Vaayirasiin kun hidda dhiigaa keessa argamuudhaaf irree mallattoo namni kun agarsiisaa jiru irree baay'ee murteessaadha. Sababiin isaa negatiivis hin jechuu danda'a. Namni kun shakkame gatii ta'eef. Kan shakkamu immoo travel history qabaachuu danda'a. Contact history wayii qabaachuu danda'a. Exposure history yoo inni qabaatedha kan namni kun shakkame gatii ta'eef nama kana har'uma dhaqee nama sana duukaa kontaaktii qabatee jennaan har'uma dhaqxee dhiiga isaa yoo laabiitti ergitee namni sun positive ta'uu hin danda'u. Negatiivii ta'uu danda'a. Kanaafi negatiivii ta'e yoo ta'e immoo fayyaadha jettee manatti gaggeessuufidha jechuudha. Kanatti confirm gochuuf taa'aa jirtu. Kanaafuu diin deebiin ta'u. Diin deebiin ta'u. Kanaafuu deebii sabbiidha jechuudha. Gaaffii lammaffaatti ceenaa nafaana tura. Gaaffii lammaffaa immoo akkas jira. A woman in the community recently lost relative to MVD and is prepared for the funeral. Namni kun egaa MVD dhaanidha kan inni du'e sirna awwaalchaatu gaggeeffamuuf jedhaa jira. So what precaution should be taken during burial practice? Gaafa awwaalchaa gaa of eeggannoo isaan gochuu qaban maalidha? Amma gaa akkuma jalqaba saniif kaasa prevention isaa keessaa namni MVD dhaan du'e nan Marburg virus disease dhaan gaafa ni du'u of eeggannoo guddaatu taasifamuu qaba. Sababiin isaa namatti darbuu danda'a gatii ta'eef salphaamatti dhangala'aa nama kana keessaa ba'uun namatti darbuu danda'a gatii ta'eef of eeggannoon barbaachisaadha. Kan awwaaluu qabu ogeessa fayyaadha. Ogeessa fayyaa miti ta'e jennaan immoo namootni leenji'an yoo jiraatan personal protective equipment kennuufiidhaan nama kan akka isaan awwaalan taasifamuu qaba jechuudha. Okay, amma gaa isaaf qophaa'aa jiru isaan of eeggannoo akkamiidha kan isaan taasisuu qabanii? Conduct traditional ceremony. Traditional ceremony jechuun gaa amma namni dhaqee nama sanatti simbu'aa reeffatti simbu'aa akkuma garaasaa saaxinii sanatti irra jedhee boo'uu danda'a. Mala aadaa isa akka kana jechuudha. Lakki inni kun ta'eera taanaan already faalamuu danda'a namni sun dhaqee jechuudha. Kanaafuu deebiin ta'u. Delay the funeral indefinitely jechuun bakka sirna awwaalchaa kana tursii
Maaliif tursita? Tursitee hoo maaltu uumama? Hin fayyamu maaliif tursita? Federal Service kana tursuu hin qabdu. Maaliif sa'aatti tursitetti namni miira isaa to'achuu hin dandeenye dhaqee kontaakti gochuu danda'a. Qodaa namni kun keessa taa'ee kafanamee jiru kanaaf salphaatti faalamuu danda'u gatii ta'ee fi tursuu hin qabdu. Kanaafuu biin deebiin ta'u. Encourage open casket viewing jechuun kana jechuun immoo akka namni kan biraan ilaaluuf reeffa saaxinii keessa jiru kana akka namni ilaaluuf banaa godhi saaxinii reeffaa banaa goote kun dhibee akka darbudha kan inni godhu. Kanaafuu siinis deebiin ta'u. Diin immoo maal jedha? Train the family on safe handling of the body. Reeffa kana akkamitti akka maatiin fuudhuu qaban yookaan akkamitti akka isaan handle gochuu qaban leenjisiini. Innis maal train the family on safe handling of the body. Safe handling in personal protective equipment fayyadamanii jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha? Tiidha jechuudha. Gaaffii sadaffaatti jennu nafaana tura. Gaafiin sadaffaas akkas jedha. A patient exhibits widespread microbleeding. Kana jechuun hiddi dhiigaa xixiqqoo ta'ani amala dhiiguu qabu jennee akkuma sila isinitti himne paatoojenesisii isaa keessatti hidda dhiigaa endotheliumii dhaqee affect godha. Injured ta'e taanaan immoo permeabilitiin vascular permeabilitiin hin dabala. Hiddi dhiigaa shifii ta'an keessatti vascular bleeding hin jiraata. Hidda dhiigaa shifii ta'an keessatti alatti dhiiguu hin jiraata jedhee akkuma sila isiniif kaase. Widespread microbleeding and organ failure following Marburg virus infection. Marburg virus saaxilamee kan mallattoo kana agarsiisaa jira namni kuni. So which immediate pathological change is contributing to this symptom? Amaga immediate pathological change in dhukkubsataan kuni kanaaf akka inni saaxilamu godhe maalidha? Increased oxygen delivery. Oxygen delivery akkamitti organ failure fida. Organ failure hin fidu, microbleeding hin fidu. Kanaafuu deebiin ta'u. B hypercoagulability. Kunis miti amala akka kanaas hin qabu. Bleed jechaa jira gatii ta'ee fi sana duukaa wara hidhatan qabu inni kunis. C platelet aggregation lakkii inni kun immoo Marburg virusiin kan inni affect godhu endotheliumidha. Endotheliumiin affect taanaan immoo vascular permeabilitiin hin dabalan jedhe hidda dhiigaa keessaa dhangala'aan hin ba'a. Naannooma sanatti kan argaman keessatti dhaqee kuufata. Edeemaatasii uumamuu danda'a. Edeemaan swellingiin jiraachuu danda'a. Iddoo sana keessatti hidda dhiigaa keessaa dhiigni gadi ba'uuf nama sanarratti tuqaa kan fakkaatu diimatee kan argamu nama sanarratti arguu dandeenya. Bleedingiin jiraachuu kan agarsiisudha. Akkasumas immoo karaa funyaanii, foon ilkaanii, karaa vomitingii, karaa bobbaa dhiigni ba'uu danda'a jechuudha. Kun immoo maybe sababa liiveriin miidhamtee fi pilaatileetiin gadi bu'uu danda'a yookaan immoo hiddi dhiigaa sababa miidhameef hidda dhiigaa cabsee ba'aa jira dhiigni. Kanaaf immoo bleedingiin internalis external bleedingiin jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu diin maal jedhaa? Vascular leakage. Leakage jechuun hiddi dhiigaa dhimmisuu and endothelial injury. Sirrii deebiinsaa kanadha. Endotheliumiin gatii injured ta'ee fi vasculariin yookaan hiddi dhiigaa dhimmisuu. Kanaafuu deebiinsaa maalidha? Diidha jechuudha. Egaan barattoota keenya paartiin 47ffaa kan hanga ammaatti dhaggeeffattan turtanii gaaffii kuizii tokkoon isiniif qaba. Kanatti aanee kan jiru kuizicha kunoo display isinii godha. Kan immoo maalidha jettu deebiisaa question number 4 jettanii deebiisaa koomantii jalatti nuu baastu. Gaaffii 4ffaaf deebiin kanadha jedhaati. Koomantii jalatti nuu barreessaan jedha. Galatoomaa gaaffii tokkoon isiniif qaba dabalata yaada keessan koomantii jalatti nuu barreessitu. Namni tokko Marburg virusiidhaanii qabamee carraa fayyuus hin qabaata. Carraa ittiin du'uus hin qabaata. Harka caaluu carraa ittiin du'uu qaba. Carraa fayyuus immoo hin qabaata. Namni tokko Marburg virusirraa fayyeera taanaan lammata hin qabama jechuudha. Antibodii oomishatee antibodiin sun Marburg virusii yeroo lammaffaaf kan hin qabamneef irraa ittisuu danda'a jechuudha. Yaada keessan deebii hin ta'a kan jettan koomantii jalatti nuu barreessaa. Egaan barattoota keenya akkasumas kanneen YouTube'dhaan barnoota keenya dhaggeeffataa jirtan paartii 48ffaa mata duree kan biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaan nu turaa jecha barattootni onlaayinii nu faana barachuu barbaaddan
Amaanis barachuu barbaadan bakka ergama keenya magaalaa Naqqamtee gamoo Oosaa darbii sadaffaratti kan argamnu. Kanneen onlaayinii galmooftanii barachuu barbaadan lakkoofsa bilbila keenyaa duwwaa 911 duwwaa 588 akkasumas duwwaa 91069 duwwaa 594 nu qunnamaa jenna. Guyyaa gaarii qabaadhaa. Paartii 48 mata duree biraadhaan deebinee walitti dhufna. Galatoomaa nagaan nu tura.